Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garee sooshaal miidiyaa irratti argamtan ilmaan Oromoo qaqqaalii kan biyya keessaa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan hunda keessaniyyuu nageenyi Oromummaadhaa waan isin bira haa ga'u isin jechaa jechuudha. Akkuma beekamu har'aan kana waa'ee gargaarsa uummata keenya dhalattoota Oromoo biyya Sumaalee naannoo Sumaalee Itoophiyaa naannoo Gaadinii fi akkasumas Hargeysaa keessaa fi iddoowwan garaagaraa keessaa ari'atamaa jiran ilaalchisee gargaarsa godhamaa jiru maal fakkaata? Ilmaan Oromoo maal godhuu qabanii maaltu isaanirraa eegama ka jedhuu fi akkasumas dhaabbonni yookaan waajjiroonni miti mootummaatii fi sadarkaa gartee maayikroowwan adda addatti warroonni ijaaramanii jiran dhaabboliin biyya naannoo Oromiyaa keessa jiran hundi indastiriiwwan kaampaaniiwwan garaagaraa warroonni qabanii warroonni ijaaramanii jiran gartee akkasumas waldaaleen amantaa Oromoodhaa fi Oromiyaa keessatti argaman kan uummata kana walii wajjin jiraachaa jiran maal godhuu qaban maaltu isaanirraa eegama ka jedhurraa har'a waa tokko lama isiniin jechuu barbaada. Sanitti dabalamee tarkaanfiin yookaan ammoo shirri gama mootummaa abbaa irree yookaan TPLF xaxamaa jiru maal fakkaata ka jedhurraa waa tokko lama isiniin jechuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee hundi keessan akkuma beektan waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa barruu inni ganama kana barreesses hundi keessan argaa jirtan beeksisni baases hundi keessan dhagaa jirtan jechuudha. Erga rakkoon daangaa walitti bu'iinsi kun eegale as dhalattoonni Oromoo fi Oromiyaa jechuudha 500,000 olitti shallagaman yookaan tilmaamaman akka gartee bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee Itoophiyaa keessaa ari'ataman daangaa isaaniirraa dhiibamanii qabeenyi isaanii saamamee qabeenyi isaanii gubatee lubbuun namoota hedduus akka badee fi akka barbadaa'e kan itti ibsaa jiranii jechuudha. Haaluma kanaan wal fakkaatu wal qabatee jechuudha. Yeroo ammaan kana yookaan torban darbe kana keessa jechuudha dhalattoonni Oromoodhaa 55,000 olitti shallagamu akka gartee godinaalee Oromiyaa Harargee aanaalee Harargee Bahaatiif Harargee Lixaa akkasumas godina Baalee gara Bahaatiin jiruu fi gara Booranaatiin uummanni Oromoo naannoo sanii ari'atamaa jiru 55,000 olitti ka tilmaamamuu fi ka shallagamu ta'us bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan ammootinuu waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa himee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ka fudhannu taate ilmaan Oromoodhaa dhalattoonni Oromoodhaa naannoo Sumaalee keessaa buqqifamanii qabeenya isaanii saamamanii ari'atamanii bakka dhaloota isaaniitti yookaan ammoo uummata isaanii hawaasa isaanii fi ardii isaanii biyya isaaniitti akka galan ka godhaman 500,000 ol hoo ka jennu taate yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa waan kana dhaabbadhaati ilaala. Maallaqni guyyaa har'aan kanaa guurame gama baankii gamtaa Oromiyaatiin qarshii 600,000 kun waan qaanyii fi waan xiqqaalle dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf nama 500,000 gara maatii 100,000tti deebisame namni tokko maatii jechuun maatiin jaarsa jaartii ilmoo isaa wajjin nama 500,000 maatii 100,000 godha. Maatii 100,000 yoo ka shallagnu taate uummata kanaaf qarshii miliyoonni 500,000 jechuudha. Miliyoonni 500,000 miliyoona isin jechuun jira cinaa biliyoona jechuudha. Lubbuu nama tokkootiin qarshii 5,500 gahuu danda'a jechuudha. Lubbuu maatii tokkootiin qarshii 5,500 lubbuu maatii tokkootiin ka gahuu danda'u jechuudha. Imaajin kun waan xiqqaadha waan ammallee qaanyiti jechuudha. Sabni hagana gahu sabni bal'aan gaanfa Afrikaa irratti hangaftichi kun qarshiin amma gargaarsi godhamaa jiru kun gahaa miti. Ka godhamaa jiru kun ammootinuu qeerroo Oromootii fi quuqama sabaa quuqama lammii ilmaan Oromoo dhalattoota qabaniin ka godhamaa jiru jechuudha. Kanatti aansuudhaan jechuudha Oromoof Oromiyaa keessa jechuudha warroonni jiraachaa jiran kaampaanii industirii adda addaa warroonni investimentii kamiin socho'an ka gartee lafa Oromiyaa fi albuuda Oromiyaa hodhaa jiran jechuudha hedduutu jira jechuudha. Dhaabbanni miti mootummaatii fi abbootiin amantaa wata jennu kana fakkeenyaaf waajjiraaleen yookaan dhaabbileen jaarmayoota amantaa Oromoo ka kiristaanaa ka musliimaa fi ka waaqeffataa hundi isaa waan kanarratti saffisan hirmaachuu qaban gargaarsi barbaachisu hundi uummata kanaaf godhamuu qaba. Maqaa isaanii arguu qabna jechuudha. Kun yakkaa miti. Maqaan keessan achirratti mul'achuun yakkaa miti. Maaliif yoo ka jennu taate uummata nurraa dhumaa jira dhiiga nurraa jigaa jira. Uummanni keenya qa'ee dur jiraachaa jiru sanirraa buqqee qabeenyi isaa saamamee irraa gubatamee ari'atamaa waan jiruuf jecha wanni of dhoksitanii fi wanni itti sodaattanii ammas itti salfattan tokkos hin jiru jechuudha. Kanatti aansee waajjiroonni yookaan dhaabboliin guguddoon jaarmoonni dhuunfaadhaa warroonni fakkeenyaaf
amma private company warroonni nu jennuun yookiin waldaalee dhuunfaa kan Oromiyaa keessa socho'an maqaan baankii Awaash International Bank maqaa Awaash International Bankiin boondiin bitamaa ture Abbaayif jechuudha. Arguu qabna maqaa Oromiyaa International Bank birrii miliyoona hagana ilmaan Oromoo humna liyyuu poolisii fi milishaa fi akkasumas deeggarsa mootummaa TPLFiitiin naannoo Somaalee fi Hargeysa irraa ari'ataman maqaa isaanii achirratti listii arguu qabna jechuudha. Kun siyaasa politika qumaar geemii miti jechuudha. Uummata keessan gargaaraa jirtan yeroo boondiin fakkeenyaaf Abbaay hidhaa laga Abbaayyaa jettanii haaromsa yookaan tiraansfoormeeshinii yookaan ammootinuu akkuma isin jettan tiraansfoormeeshinii haaromsa jettan yookaan geeba qopheessitanii godinaalee Oromoo fi godinaalee Oromiyaa garaagaraatii fi magaalota aanaalee garaagaraa deemtanii maallaqa boondii gargaarsa fakkeenyaaf ifa ummata keenyaaf arraan kana ifutti hin jirre tajaajila ummanni keenya arraan kana itti tajaajilamuu hin jirre jecha ummata keenya afaan qabdanii fakkeenyaaf haa jennuti warroota gartee har'aan tana mindaa isaanii nyaatu waajjiroota mootummaatii fi waajjira dhuunfaa keessa dalagan hundarraa namni irraa hin muramin hin jiru jechuu maallaqni kun jechuu. Kanatti aansee waajjiraaleen dhaabbileen guguddoon miti mootummaas haa ta'uuti maqaa dhaaba amantaatiin maqaa jaaramaatiin majlisni musliimaas haa ta'u ka kiristaanaas haa ta'uuti hundi isaa birrii miliyoona gana gumaachee jira. Dhaabbileen meetiroo guddichi hagana gumaachee jira. Hundi isaa takka takkaan akkasitti ba'ee waajjiraan dhaabbileen dhuunfaa akka warshaalee simintoo oomishan abaaboo oomishan gartee oomishaaf oomishtummaa elektirikii wantoota adda addaa hedduutu jira jechuudha Oromiyaa keessa jechuudha. Isaan kun jeneraalii yeroo fakkeenyaaf tumsa mootummaa saniitiif uummata laga hidha Abbaayyaatiif godhan maallaqa miliyoona gana gumaachee jira. Maallaqa gana gargaarsa boondii bitee jira jedhanii gargaaraa turan jechuudha. Har'as 5,000 10,000 20,000 kun uummata keenya kanaaf waa takka godhuuf hin danda'u. Guyyaa tokko lama sadii torbaan tokko uummata kana beelarraa oolchuu hin danda'a jechuudha. Uummanni keenya kun gargaarsa furmaata isa gartee dhaabbataa ta'e tokko argachuu qaba. Kanaaf daldaltoonni Oromoodha. Hojjettoonni waajjira mootummaatii fi waajjira dhuunfaa keessa hojjetan kamuu asirratti hirmaachuudhaan Oromoonni fi Oromiyaan qotee bulaan Oromoo haga danda'uun hundaan Oromoof Oromiyaan nuufi isin malee hin qabdu uummata kana cinaa dhaabbattanii uummata keenya kana gargaaruu qabdan gargaarsi gargaaramaa jiru kun gahaa miti jechuudha. Yoo xiqqaate fakkeenyaaf amma wantoonni ka'aa jiru tokko tokko ni jiran jechuudha. Ka amma ka'aatti jiru kun maalidha? Amma akkaawuntii yookaan diipoozitii maallaqni itti godhamu baankii gamtaa Oromiyaatiin eegalee jira. Akkasumas nigdi baankii eegalee jira jechuudha. Nigdi baankii kana yookaan ammoo baankii daldala Itoophiyaa kana uummanni Oromoo yeroo baay'ee ittiin fayyadamu jechuudha. Maaliif akka jennu taate ammas aanaalee godinaalee fi magaalota garagararra baankiin tokko qofti dameen isaa iddoolee hin jirre jira. Amma ka dhaamsi keessaan dhugaa jiru jechuudha. Maaliif bakka Oromiyaa International Bank, Awaash International Bank fi Oromiyaa gamtaan Oromiyaa jiru. Sadanuttu akkaawuntii nuun banamne warroonni jedhan namoota kumaatammoota miliyoonota lakkaa'aman waan ta'eef jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa osoo hin taane gama baankii Awaash International Bank akkasumas Oromiyaa International Bank fi baankii gamtaa Oromiyaatiin akkaawuntiin kun banamee mallaqni Oromiyaan Boorana jiru, ka Wallagga jiru, ka Shawaa jiru, ka Jimma jiru, ka Arsii jiru, ka Harargee jiru, ka Lubbaabor jiru, ka Walloo jiru, ka Mise jiru hundi isaa achitti naquu qaba jechuudha. Baankiin tokko qofti gahaa miti jechuudha. Kanaaf baankiiwwan sadan kanaan banamee gargaarsi barbaachisaa ta'e sadarkaa mootummaa Oromiyaatti jechuudha. Waajjiraaleen galii mootummaadhaaf galchan hedduutu jira jechuudha. Akkuma Abbaayyaaf maallaqa qiqqaa turan sanitti maqaa isaaniitiin arras ilmaan Oromootiif miliyoona hagana gumaachinee jira jedhanii maqaa isaanii arguu qabna nu. Haga kun hin godhamitti jechuudha. Ammas nuti garaan nuuf fayyuu hin danda'u jechuudha. Uummanni keenya ka biyya alaa jirtanis hundi keessan bakkuma jirtanis abbootiin warroonni afooshaadhaan ijaaramtanii jirtan warroonni gartee dhaabbileen amantaadhaan ijaaramtanii jirtan warroonni koomunitii adda addaatiin ijaaramtanii jirtan hundi keessan ka sadarkaa idil addunyaatti argamtan midilistii kana jinni osoo hin jenne kun waan dhokatanii dalaganii miti. Uummata nurraa dhumaa jira dhiigan nu jigaa jira jechuudha. Kanaaf wanni fuula keessan maqaa keessan dhoksataniif tokko illee hin jiru jechuudha. Gabbaatanii uummata keessan cinaa dhaabbachuun dirqama lammummaa baha jechuudha. Yeroo isin baqattanii biyya faranjii dhuftan faranjiin dhokattee isin qeebalaa jirti. Addunyaatti agarsiisaa isin waraabaa isin garsiisaa jirti. Nama hagana qeeballee jirra baqataa hagana jedhanii isin himaa jiran jechuudha. Keessattuu warroonni biyyoota lixaa keessa jirtan hundi keessan ni beektan jechuudha. Yeroo baqattanii biyya isaanii dhuftan tajaajila akkamii isin gochaa jiran isin osoo lammii jaraan ta'in jechuudha.
Har'a nuti lammii kennaaf tajaajila akkasii isa barbaachisu hunda godhuufii qabna. Gama yaalaatiin gama hundaan jechuudha. Wannan jechuu barbaadu qabxiin guddaan maalidha? Kana fakkaataa dhaabbileen amantaa, waajjiroonni miti mootummaa, daldalaan, ka guyyaadhaan dafqaan bulaan, qotee bulaan Oromoodha. Hundi isaa Oromoo fi Oromiyaa irratti birmannaa yeroon inni godhu amma jechuudha. Nuti shira mootummaan TPLF wayyaaneen nurratti xaxee saboota garaagaraatiin walitti nu buusuuf burjiidhaan uummata Somaaleetiin fi akkasumas uummata Hargeysaa Jibuuti hundi wata Somaaleedhaan walitti nu buusu kana Somaalee Itoophiyaa qofaan seenaa kan inni walitti nu buusuuf deemu jechuudha. Balbalti qabsoo Oromoodhaa gama bahaa kanaan waan taateef jechuudha sirnoota darbanirraa muuxannoowwanii fi akkasumas gartee seenaawwan garaagaraa irraa fudhannee irraa hubachuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf wanti kun akka ta'uu fi fakkeenyaaf wayyaaneen harka marattee nuyi saba biraatti wal fixu dhiiga wal jigsu teettee nu ilaalaa jirti jechuudha. Arrallee uummata burjii waliin nu buusaa jirti gara Booranaatiin jechuudha. Akkasuma uummata Somaaleetiin. Kanaafiyyuu nuti Oromoof Oromiyaan anaa fi isii fi isa qabdi. Kana booda namni wanni takka gargaarsa yoonnii fi gargaarsa namoota biraa wanni nuti eeggannuuf tokkolleen hin jiru jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan hundi keessan ummata keenya kana cinaa dhaabbachuu qabdan, ummata keenya kanaaf gargaarsi barbaachisan godhamuufi qaba. Ummata keenya kana hamilee itti horuun ummata keenya kana ammas beezii isaa bareechinee ijaaruu fi utubuu qabna jechuudha. Namni kun qabeenyi isaa achi saamamee jira, jalaa gubatee jira. Achii mana qabus irraa ari'atamee jira jechuudha. Kana booda namni kun achitti deemee jechuun manaama jechuudha. Kanaaf rakkinni nu amma barbaannu dukkaana amma dhaabnee waan tokko tokko nyaataa fi jinni kana godhuun barbaachisaadha kun. Garuu furmaata isa itti fufiinsa qabu rakkoon uummata kanaa akka isaan nama zalaqetaawii murtee jedhan kana furmaata isa dhumaa argachuu qaba. Isiniin jira kana immoo sadarkaa mootummaattis irratti hojjetamuudha qaba jechuudha. Maaliif mana isaanii, lafa isaanii, biyya isaanii, uummata isaanii, saba isaanii keessa waan galaniif uummanni keenya ammoo isaan kana simatee qubsiisuudhaaf qophiidha jechuudha. Keessattuu wanti har'a godhamaa jiru uummanni obboleewwan keenya kan Wallaggaa Amboo Shawaa keessa jirtanii fi hedduun keessan gama Baaleetiin gargaarsa isin gochaa jirtanii fi godina Baalee aanaa gartee godina Baalee aanaa Alii jechuudha warroonni jalatti argaman magaalaa Dambal jechuudha. Simannaa uummata kanaa gochuudhaaf warroonni kararratti baatanii arraan kana sochii adda addaa gochaa jirtan hamilee uummata sanii eeguudhaaf waan baay'ee tokko nama boonsu Oromoof Oromiyaan guutumaa guututti baadheetti kabaa kibbatti birmannaa keessan waan baay'ee tokko nu nama abdachiisuu fi waan baay'ee tokko nama boonsuu fi mataa ol nama qabachiisuu isiniin jedha. Kanatti aansee jechuudha wanni ani isiniin jechuu barbaadu maalidha? Waa'ee dhimma hiriira tokko tokko yookaan hiriirota garaagaraa Oromiyaa keessatti godhamu ilaalchisee jechuudha. Hiriirri Oromiyaa keessatti godhamu kamuu jechuudha. Sadarkaa mootummaattis ta'ee sadarkaa hawaasatti namni tarkaanfii isinirratti fudhatu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jennu taate yeroo ammaan kana Oromoof Oromiyaan sadarkaa isin irra jirtu warroonni qaamni mootummaa Oromiyaa ammaan kana bulchaa jiru hundi isaa gadi fageenyaan waan kana to'achaa jira, jala deemaa jira waan hubannoo keessa galchanii jiraniif ilmaan Oromoo ilmaan ayyaa yoo hiriira kabaatan taatan warri biyya keessaa nu daawwachaa sagaleen keenya dhaamsi keenya isin bira gahaa jiru jiraattan akka hin gulufne akka hin baaragne namni isin ajjeesu tokko hin jiru jechuudha. Yoo isin hin gulufiin alaabaa hin qabatina nuti alaabaa nama tokkollee hin qabatina ka oppidiyoos haa ta'uti ka abbaa fedhees haa ta'uti ka jaarmaa siyaasaa kamuu haa ta'uti alaabaa qabatanii akka hin baane akka hin gulufne akka dhagaa namatti hin arre warroota qaama nageenyaa sadarkaa mootummaatiin jiran irrattis tarkaanfiin tokko akka irratti hin fudhatamne karaa nagaatiin sagalee keessan dhageessistanii reebichi ajjeechaan dararaan dhiittaan mirga namaa hawaasa keenyaaf Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru ka sadarkaa gartee bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramu Liyyu Haayilii milishaa fi sanbisa dabree shirri mootummaa TPLF kun akka nurraa dhaabbatu sirni kun hiddaan buqqa'ee sirni biraa akka nuu jijjiiramu federaalizimiin akka kabajamu warroonni hidhamanii hidhaa keessa jiran hooggantoonni Oromoodha. Hooggantoonni Oromoodha akka hidhaa keessaa bahan hatattamatti gaafii tokko malee warroonni amma shira mootummaa TPLFitiin tarkaanfii guyyaa kaleessaa
awwada irratti fudhatameen ilmaan Oromoo 200 ol hidhamanii to'annoo mootummaa jala jiran jechuudha. Ka godhaman ammoo shakkiidhaan malee ragaan qabatamaa isaan irratti argameeti miti. Ka kana godhe ammoo mootummaa abbaa irree mootummaa TPLF jechuudha. Maaliif yoo kan nu jennu taate guyyaa kale abdii illee maal jecha jira ya cafacafu warroota duguggaa sanyii nurratti raawwate jedhanii reeffa kenna warroota cicciran jedhanii maqaa Oromoo fi Oromummaa fi qabsoo Oromoo tana halluu jijjiiruuf bifa jijjiiruudhaaf shirri isaan xaxaa jiran akka hin milkoomneef akka gadaannessi nuufi Sumaalee walitti godhannuuf jechuudha shirri xaxamaa jiru akka hin milkoofne uummanni keenya irratti hojjechuu qaba. OPDOnis haa ta'uuti qaamni mootummaa Oromiyaa bulchaa jiru ummata kanarratti tarkaanfiin hin taane akka hin fudhatamne jechuudha. Uummanni keenya 500 ol lakkaamu biyya san keessa ari'atamaa jira jechuudha. Mee nuti har'a ilmaan Oromoodha Oromiyaa keessa Sumaalee fe'amee garas deemu hagamta akka agartan. Sumaalee amma fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa dhugaa isinii muuf ragaa qabatamaa kan qabu jechuudha. Dhalattoota Oromoodha aanaa Hargeellee goda Sooyidaa akkasumas carrattii jiran dhiimee jeneral dararaa cimaatti ragaa jira jechuudha. Warroota amma baqatanii aanaa raayitu akkasumas magaalaa Ginnir jiran jechuudha. Uummata san keessaa ilmaan Oromoo dhalattoonni Oromoodha amata 20 achi jiraachaa turan ka daldalaaf garas bobba'anii jiran dhalattoota Oromoo 8 harka duubatti deebisanii akka zamana asiin dur Qashibir jedhanii mootummaan dargii ajjeesutti gara jabeenyaan jechuu harka duubatti deebisanii isaan san mootummaan kun sirni kun Liyyuu Haayiliin yookaan ammoo shirri mootummaa yookaan qabsoo hoggansa sirna TPLFitiin ilmaan Oromoo 8 ol akka ajjeefaman ragaa qabatamaa harka qabna jechuudha. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodha wanni nu hafe tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf kanatti aansuudhaan ilmaan Oromoo hundi keessan bakka jirtanii harka wal qabattanii akka isin kaatan dhaamsa Oromummaadhaa isin dhaama jechuudha. Kanatti aansee wanni an galatoonfachuu barbaadu tokko abbootii gadaa Oromoo fi Oromiyaa bakka jirtanitti horaa bulaa nu jiraadhaa isin jenna. Ibsi keessattuu isin amma baasaa jirtan keessattuu kalammii kenna reebamaa ajjeefamaa biyya isaanii itti deebi'aa jiranii fi dhibbaa Liyyuu Haayilii fi sirni mootummaa sirni TPLF fi mootummaan Sumaalee irraan gahaa jiru. Beeksisni baastan waan baay'ee tokko nama boonsisu. Beeksisni isaan baasan maalidha? Irreecha as deemu Oromiyaa irratti godhamu keessatti jechuudha. Dhaamsa kana Oromoo jala sararaati akka isin dhaggeettan dhaamsa akka waliin dabarsitan isin dhaama jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf wanni isaan godhan waan gaariidha jechuudha. Nuti irreecha as deemu kana irratti jechuudha shirri mootummaan kun xaxe shira jabaa fi shira cimaadha. Kanaafiyyuu irreechi kenna irree kenna. Irreecha jechuun Oromoo fi Oromiyaa ka walitti fidee mataa walitti nu qabuu fi tokkummaa keenya akka itti mul'isnu ta'us isin beeksifna. Kanaaf wanni guddaan achirratti alaabaa sirna mootummaa TPLFis haa ta'u alaabaa nama tokko qabatanii akka irreecha irratti hin argamne dubbii dhugaatii qabxii doot cufee jira jechuudha. Namni tokko akka achirratti alaabaa garaagaraa qabatanii hin argamne jechuudha. Alaabaa abbaa gadaa garuu qabatanii achirratti argamuun mirga guutuun isinii kennamee jira jechuudha. Kanatti aansee wanni inni isaan barreessan isaan maalidha? Irreecha irratti jechuudha uffata gurraacha akka namuu uffatee hin dhufne ka jedhus beeksisanii jiran jechuudha. Maaliif irree kenna waan ta'eef jeequmsa tokko malee karaa nagaatiin ilmaan Oromoo miliyoonota hedduudhaan irratti argaman karaa nagaatiin akka isaan tajaajila isaan barbaachisu achitti argatanii irreecha isaanii irreeffatanii nagaan galaniif beeksistota garaagaraa baasee jira jechuudha. Abbootiin gadaa jechuudha. Abbootiin gadaa ammootinuu tarkaanfiin uummata keenya irratti fudhatamaa jiru kun waan baay'ee tokko nu gaddisiisu waan ta'eef saba keenya cinaa akka dhaabbattan dhaamsa garaagaraa isinii dabarsanii jiran uummata keenyaaf gargaarsi barbaachisaa ta'u hundi akka isaanii godhamu dhaamsa isaanii dabarsaa jiran jechuudha. Kanatti aansee jechuudha obboleewwan keenya Jimmarraa gargaarsa gochaa jirtan Shawaa keessaa gargaarsa gochaa jirtan gama baankii gamtaa Oromiyaatiin gargaarsi keessan akkanumatti akka dabalee itti fufu dhaamsa Oromummaadhaa isiniif dhaamanii jiranii jechuudha. Kanatti aansee wanni ani jechuu barbaadu tokko maalidha? Gargaarsi kun bifa akkamiin godhamuu danda'a saba keenyaaf ka jedhu irrattis yaada tokko lama qaba jechuudha. Uummanni keenya artistoonni Oromoodhaa biyya keessatti argamtan warroonni baandiidhaanis baandiiwwan garaagaraatiin ijaaramtanii jirtan gartanii wanti kun waan guyyaa tokko lama sadii
yookaan ji'a kana keessatti furmaata argatu miti. Uummanni kuma hedduudhaan lakkaa'amu waan dhufaa jiraniif jechuudha. Artistoonni Oromoodhaa wal geettanii godinaalee aanaalee magaalota guguddoo Oromiyaa akka Shashamannee, Baalee Roobee akkasumas warra Dirredawaa fa'aa magaalota Oromiyaa garaagaraa Jimmaa, Amboo, Ilubaaboor asiin Wallaga keessas Dambidoollos magaalota Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa dabalatee hunda isaanii Asallaas dabalatee jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti koonsartiin adda addaa sadarkaa yuunivarsiitiitti qophaa'ee ilmaan Oromoo galii irraa argamu kana hunda sassaabdanii gargaarsa uummata keenyaaf akka gootan artistoonni Oromoodhaa akka dirqama keessan baatan dhaamsa Oromummaadhaa harmeen Oromiyaadhaa yaamicha isinii gochaa jirti. Kanarratti gadi fageenyaan akka hojjettan abdii guddaa qabna. Galatoomaa isiniin jenna. Egaa kanatti aansee dhaamsi an qabu maalidha? Warroonni maqaa maayikiroo adda addaatiin ijaaramtanii jirtanis uummata keenya cinaa akka dhaabbattanii uummata keenya gargaartan dhaamsa Oromummaa isinii goona. Jabaadhaa ulfaadhaa wayyamaa shirri mootummaa wayyaanee ni fashalaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Kan qeerroo Oromooti. Oromoof Oromiyaan ammoo qabsoo isiin gochaa jirtu haga xaafii firii duubatti deebi'aa ittiin jirtu. Sirna kanas irra aannaa nuti kabaja sabaaf sablammii birootis akka qabnu katti argisiisnee fi katti mul'ifnu. Uummanni Oromoo uummata nagaa barbaadu uummata gartee jaalalaan saba kamirraa walirraa gurguratee walirraa bitachaa walirraa fuudhee walirraa dhalee kabajaan walitti makamee sabaaf sablammii hedduu hammattee sabni jiru hoo ka jiraatu taate Oromiyaa fi Oromoo qofa akka ta'e kan namni kamuu ka gurra hin qabne ka ija hin qabnes ni beeka jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtanii harka wal qabadhaa tokkummaa keessan cimsaa kun yaamicha Oromummaati. Kanaaf warroonni maayikiroo adda addaatiin jirtan akkaawuntiiwwan garaagaraa baankii baname kun qofti gahaa miti. Kanaafuu akka uummata keenya cinaa dhaabbattan warroonni biyya alaas gargaarsa guguddaa akka isin gootaniif yaamicha Oromummaadhaa isinii goona. Kanatti aansee gartee keessattuu warroonni indastiriiwwan kaampaaniin Oromiyaa keessa jiru meeqatu jira jechuudha. Hundi isaanii takka takkaan akkuma boondii bitanii hidhalgaa abbayyaa saniif hojjechaa turanitti har'as godhuu qabanii kana Oromoon hundi dhaamsa waliif dabarsaa dirqama Oromummaa akka isaan ba'an. Waajjiroonni dhaabbilee miti mootummaas ka dhuunfas hundi isaanii jechuudha. Maqaa isaanii arguudha qabna. Kun qabxii afurii cufnee jira. Abbootii qabeenyaa guguddoo Oromoo fi saba biraa Oromiyaa keessa jiraatan hunda maqaa isaanii achirratti arguu qabna jechuudha. Yookaan wanni Oromiyaa keessa albuuda kenna hodhaniif takka illee hin jirtu jechuudha. Kunis itti fufa jechuudha. Yoo ka har'a maqaa isaanii hin argine taate isaan kun Oromiyaa keessatti gonkumaa diinagdee fi investimentiin isaan godhan tokko jiraachuu hin qabu isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa dhaamsa kiyya kaardhaa asirratti xumuraa. Guyyaa boruu kan dandeenyu taate obboleewwan keenya akka Sumaalee dhalattoota Sumaaleedhaa isiniif hin dhufna afaan Oromootiin fi afaan Amaariffaatiin dhalattoota Sumaalee biyya Itoophiyaa ta'an hunda galatooma ulfaadhaa wayyamaa dhaamsa kiyya kaardhaa asumarratti xumuraa waan na dhageeffattaniif galatooma injifannoon kan uummata Oromooti. Oromiyaan yeroo hundaa ni mooti. Oromiyaan ta'u Oromooti.